raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Tulluun erer ulfoodha. Muummeen saglan tulluu erer gubbaa ulfoodha. Tikfamuu fi kunuunfamuu malan. Yoo yaa ashamaa akkam jirtuuf jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya har'aa keessatti tulluuwwan ulfoo ardaa jilaa naannessa Finfinnee jira keessaa erer kormaa irratti xiyyeeffanna. Qopheessituuf Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu waan Gurmeechaa Gammachuuti. Itti dhiyaadha. Gaarri erer ulfaadha jetti caffeen tuulama sadeenii. Tulluun kun ulfoo ta'uu irraa kan ka'e sirni dibaa dibuu fi biluu kormaa baatii lama dura tulluu erer muummee birbirsaa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u, warri miidiyaa arsadii achitti argamuun waan waraaban keessaa akka qophii kanaaf ta'u qindeeffannee dhiyaanneerra. Ardaawwan jilaa tulluu 8 naannessa Finfinnee jiran keessaa tulluun erer isa guddaa fi tulluu sammuu yookiin fiixee 9 qabudha. Gaarri erer muummeewwan ulfoo ta'an yookiin sammuu 9 qabu keessaa muummeen birbirsaa isa tokko yoo ta'u, sirni dibaa dibuu fi biluu kormaa gaggeeffamu kunis sammuu birbirsa kana irratti. Otuma jennuu dibaa dibuu fi dibaa banuun maali? Sammuun 9 erer eenyufaadha? Sirna kana irratti argamuun hayyootaa fi warra abbaa korbaa birbirsaa erer waliin warri arsadii miidiyaa gaaddisa ta'anii waan guduunfatan keessaa waan isiniif qoonnu qabna. Tulluun erer qarqara Finfinnee gara bahaatiin kan argamu yoo ta'u, akka seera caffee gadaattis ta'ee akka dhugeeffannaa Oromootti gaara ulfinaa fi hooda guddaa qabudha. Gaaddisa tulluu erer jala qe'ee warra mudatu ture. Caffee dongoraa iddoo seerri gadaa jalqaba itti dongoramee afaan saaqamu yoo ta'u, sammuu isaarra immoo lafa hoodaa muummeewwan 9 qaba. Muummeewwan erer kanneen ibsu akkas jedhanii weeddisu. Gaarri eroo torbaa muxxichaan 9 bulii koottuu 9 toobarii jedhu. Muummeewwan yookiin sammuuwwan 9 tulluu erer kunneenis tokkoffaa muummee birbirsaa irreechaa fi muudaa, kan lammaffaa siidaa muudaa yookiin siidaa muxxichaa, sadaffaan daansee, afraffaan arsicha, shanaffaan tuulii, jaaffaan tulluu kormaa, torbaffaan nagoo yookiin killawanjii, 8ffaan abbayii, 9ffaan boobee. Manguddoowwan akka jedhanitti muummeewwan 9 kun hunduu dur hoodaa fi seera mataa isaanii qabaachaa turan. Amma garuu birbirsaa fi tuulii qofarratti sirni gaggeeffamaa jira. Isaaniyyuu bara hunda miti. Addaan ciccitaa tasgaa malee muummeewwan 7 hafan abbaan kolbaa warri abbaa dirree qe'eerraa fagaataniiru yookiin callisaniiru. Warra 7 kana keessaa ammoo iddoowwan ulfoo ta'an kanneen alagaan qabata taabotaa fi xabalaatiin holqaa fi tulluu ulfoo lafa tanaa danuu fudhataniiru. Kaanis fudhachuuf warri moloksee ofiin jedhan kan manjee fi minjaarirraa dhufan maqaa sidaamaa yookiin afaan amaaraa lafa tanatti baasuun yaalii jabduu taasisaa jiraachuu himatu. Manguddoonni ardaa sanaa sirni Habashaa akkuma ilmaan Oromoo qe'eerraa buqisaa ture ayyaana malkaa tulluutis iddoorraa godaansisuuf falfala hedduu yaaleera. Har'as hin dhaabbanne. Garuu ni baballeechan malee bakka ijaa balleechuu hin dandeenye. Uumaan dhugaa ofii bakka nanqisu akkuma jedhamu.
Haaluma kanaan bakka ulfoo hedduu babal'eechanis bakki ijaa waan hin badiniif sirni irreecha tulluu biluu fi dibaa dibuu torban baatii 2 dura tulluu ulfoo erer sammuu birbirsa ereritti gaggeeffamuu danda'eera. Tulluun erer wiirtuu yookiin handhuura sirna muudaa Oromooti. Akkuma olitti ibsuuf yaalle gubbaa isaarraa muummeewwan ulfoo ta'an 8 fi siidaa kormaa tokko walumaa galatti sammuu 9tu jira. Jala isaa ammoo qe'ee warra muudatu ture. Naannawa amma bataskaanni Koraa Maariyaam jedhamu jiruu fi caffee dongoraa jechuudha. Gaarri kun holqa hedduu kan Oromoon dur sirna adda addaatiif hooda itti godhachaa ture qaba. Amma holqaawwan kunniin maqaa amantiitiin alagaan afaanii fi aadaa naannichaa hin beekne saamichaan qabataa maqaa gadaamii jedhu itti moggaasee jira. Saamicha holqaa fi sammuuwwan ulfoo tulluu erer kanneen saffisiisan keessaa tokko immoo Hayilasillaaseen tulluu kana gubbaarratti masaraa mootummaa ijaarrachuudha. Kanaan wal qabatee Hayilasillaaseen bakka daawwate kamuu keessatti lafa burqaa bareedaa fi gabbataatti maqaa masaraatiin lafa saame lakkaa'anii fixuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf bakka qopheessituun sagantaa kanaa beektu keessaa muraasa yoo ibsinu masaraa Hayilasillaasee, Amboo, Wandoo, Ciroo, Adoolaa fi kan kana fakkaatan keessaa qabaachuu saamicha lafaa alagaadhaan tulluu erer gubbaatti taasifamu saffisiisee jira. Boodarra dargiitu jala masaricha achi diige. Warri gaafa san dhufanii seeran lafa qabatan garuu har'allee achi keessaa Oromoo fi sirna isaa dhiibaa jiru. Gara dhimma harkaa qabnuutti yoo deebinu akkuma waliigalaatti sirni tulluu irratti gaggeeffamu kamiyyuu seensa bacaqii gannaa waxabajjii irratti cufameetu booqaa birraa masqala booda akka banamu dubbatu manguddoonni. Kun immoo dibaa dibuu fi dibaa saaquu jedhama. Akkuma abiddi seensa halkan irratti dibamee buluun barii barraaqa saaqamu sirni Oromoo ardaalee jilaa adda addaatti jaalatamus seensa waqtii roobaa bacaqii gannaa irra dibamee booqaa birraa irratti saaqamaa jechuudha. Akkanaan baatii 2 dura Oromoonni Tuulamaa tulluu erer sammuu 9 keessaa sammuu birbirsaa gubbaatti sirna dibaa dibuu gaggeeffataniiru. Birraa onkoloolessa keessa immoo sirna dibaa saaquutiif deebi'anii akka dhufan manguddoonni himaniiru. Hanga warri abbaa kolbaa dibaa dibame deebi'ee saaqutti yeroo kana jidduutti sirni kamiyyuu bakka kanatti hin raawwatamu. Akkuma malkaan abbaa malkaatiin saaqamuu fi cufamu sana dibaanis abbaa kolbaatiin dibameet abbichumaan saaqamaa jechuudha. Har'a garuu sirni kana faallessuun alagaan aadaa fi afaan naannichaa hin beekne yeroo kana gidduutti dhufuudhaan lafa qabatanii waan akka raawwataa jiraachuun hedduu nama gaddisiisa. Bakkaawwan ulfoo fi ardaawwan jilaa safeeffatamuu dhabuun yookiin eegumsa seeraa dhabuun waan nama yaaddessuudha. Lafti Oromoo keessattuu lafti ulfoo fi ardaa jilaa yoo fudhatamuu saamicha lafaa qofa odoo hin taane duula duudhaa ganamaa fi eenyummaa Oromummaa balleessuu akka ta'u sirriitti hubatamuu qaba. Keessattuu afoolli kijibaa kan nugusni Amaaraa tulluu kana keessaa bahee olaantummaa keenya duriitti nu deebisee amantii keenya kabachiisa jedhanii warri Habashaa tulluu erer kanaan wal qabsiisanii afuufan akeeka isaan lafa kana dhuunfachuudhaan Oromoo bakka kanarraa fageessuuf qaban sirriitti agarsiisa. Tulluu erer kana jala laga waddeechatu jira. Dibaan warra abbaa kolbaatiin yoo saaqamu immoo laga waddeechaa tulluu erer jala jiru kanarraa iddoo malkaa dalagaa jedhamuun beekamu bakka irreechi malkaa yookiin irreechi birraa itti irreeffatamutu jira. Tulluu erer sammuu birbirsaatis ta'ee malkaa dalagaa kanatti abbaan kolbaatis ta'ee abbaan malkaa warra obbo Ambassaa Taaddasaa Bobbaa ta'uu himu manguddoonni ardaa kanaa. Akkuma walitti ibsine tulluun erer sammuu 9 qabu keessaa amma 2 qofatu kabajamaa jira. Muummee birbirsaa fi muummee tuulii qofa jechuudha. Kaan isaanii erga hafanii barri saaqaata jedhama. Muummee siidaa kormaa jedhamu irratti garuu dur warra erer abbayii jedhaman karaa aqaaqii basaqaa kanarraa dhufanii korma itti biluu jedhama. Kun egaa bubbuleera. Kan siidaa kormaa kana umurii keenyan hin naqqabnee jedhu obbo Maammoo Gizaa Taaddasaa Bobbaa mata qaboon muummee birbirsa erer. Tulluu erer sammuu 9 keessaa bakka birbirsa jedhamu kana dur muka birbirsaa guddaa wayitu ture. Achi booda namicha Baayitaawii Gabra Masqal jedhamutu birbirsa guddaa erer kana jigsee gube. Bara TPLF yookiin EPRDF keessa immoo uummanni naannoo itti yaa'anii namicha kana qabeenya isaa barbadeessanii bataskaana inni saamicha muummee birbirsaatiif jecha achitti dhaabee tures diiganii qorqoorroo irraa buqqisanii isas achi akka ari'an dubbatu manguddoonni lafa tanaa. Tulluu erer muummee daansetti ammoo korma kennaa kan turan abbaan kolbaa warra manjuusoo dureessaa kan jedhaman haala hin beekamneen amma achi jiran. Muummeen siidaa muudaa kormaa yookiin muxxichaa ammoo abbaan kolbaa
kan warra eenyu akka ta'e ammatti hin beekamu qoratamee garuu bira ga'uun inuma danda'ama. Garuu ammayyuu darbee namoonni muudaaf achi dhaqan jiru. Abbaan kolbaa dhabamuun ala siidaan ammayyuu akkuma duriitti nagaan jira. Warra erer kan jedhaman gosaan gaalayii jiddaa kan ta'an holqa erer keessatti galma qabu ture. Warri kun warra ayyaanati. Bara xaaliyaanii san Abbabaa Aragaayii fa'i achi deemanii raagaa gaafachaa turan jedhama. Warra kana nugusa erer jedhuun ture uummanni naannoo. Hayilasillaaseen ammoo kana dhagahuun nugusni lama hin jiru jedhee warra kana achi akka isaan buqqaan taasise. Amma holqa yookiin waashaa san Moloksee Bataskaanatu itti galee taabotatu keessa jira jechuudhaan taabota eegaa jira. Warra ayyaantuu kan achi buqqaan san Hayilasillaasee Finfinnee laga qabbannaa qarqara bakka amma imbaasiin Jarman jiru sanii olitti lafa kenneefi amma yeroo dhiyoo kanaatti ilmaan isaanii achi jiraachaa akka turan dubbatu manguddoonni erer. Amma dhiyoo kana ilmaan isaanii itti deebi'uuf carraaqaa jiraachuu dhageenyeerra. Tulluun erer kun muummeewwan sagalee fi holqa hedduutti dabalee burqaawwanii fi akaakuu mukkeenii baay'inaan akka qabus dubbatu manguddoonni. Manguddoon Goolee Dassaalany dhalataan gaara erer akka jedhanitti gaarri erer madda yookiin burqaa baay'ee qaba. Burqaa muudaa, burqaa karra bubbisaa, burqaa allaattii, burqaa soobbee, burqaa xuruuraa, burqaa garaadee, burqaa mombaasaa, burqaa hallayyaa diimtuu, burqaa boolloo durbaa bakka itti durbi warra jalaa dhukattee baatee itti ragada ooltu fa'a. Mukkeen tulluu erer keessaa muraasni gaattiraa, birbirsa, ejersa, waddeecha, bakkanniisaa, garbii, muka qawwee, agamsa, goraa, hidhee, abbayii, harbuu, odaa fi kan kana fakkaatan fa'a. Kana malees tulluu erer kanarra bineensota adda addaa kan akka qeerransaa, leencaa, leencillee yeroo dhiyoo as hin mul'atu jedhu manguddoonni. Jaldeessa, qamalee, waraabichi adiin kun bara TPLF yookiin EPRDF yeroo qonnaan bultoota Kotobee fi Abbaadhoo buqqisee kondominiyeemin ijaaru lafoota Kotobee fi Abbaadhootti dhiyoo jiran holqa keessaa baqatee gara tulluu erer gale. Allaattiiwwan keessaa ammoo kanneen akka joobiraa, arraagichaa faatu jira. Kanniisni ammoo holqa hunda keessa akka jiru, holqa kanneen ammoo namoonni manjee fi minjaal irraa dhufan kan monoksee ta'uu himatan qabatanii jiraachuu dubbatu manguddoonni. Walumaagalatti sirni irreechaa tulluu erer sirna biluu kormaa fi sirna dibaa dibuu ji'a waxabajjii bara 2023 darbe raawwatame kun Oromoo bal'oo biratti akka dansaatti hin beekamu hin dhaga'amnelleedha. Qaamni mootummaa Oromiyaa ofiin jedhu sirna kana maaliif beeksisuu lagate? Ardaawwan jilaa alagaadhaan saamamaa jiran saamicha lafaa tulluu kanarratti gaggeeffamaa jiru maaliif dhoowwuu dadhabe? Akkuma beekamu irreecha malkaa kan birraa irreeffatamullee TPLF waliin dhoorkaa nama irreeffatus hidhaa fi doorsisaa sakattaa hin malleen dararaa ture. Boodarra dadhabnaan waltajjii irreechaa dhuunfatee waltajjii siyaasaa ergamtummaa taasisaa tureera. Ammas akkamitti waltajjii irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadii ajandaa siyaasaaf oolfannaa irratti jaatana'aa jiru malee ardaa jilaa tiksuufis kunuunsuufis fedhii hin qaban. Hundaafuu dhaamsi keenya miidiyaaleen Oromoo ardaalee jilaa dagataman kan alagaan tooftaa adda addaatiin fudhachaa jiru saaxiluu uummatatti beeksisuun mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu qabu jenna. Sirni irreechaa, sirni biluu kormaa fi sirni dibaa dibuu waxabajjii darbe bara 2023 keessa birbirsa ereritti gaggeeffame irratti warri miidiyaa Arsadii argamuun kan warra abbaa kolbaa fi kaayyuu haasofsiisanii guutuusaa yuutuubii miidiyaa kanaatirraa akka hordoftan asumaanuu isin affeerra. Qophii keenya har'aa kanumaan goolabnaa. Qophii ittaanuun hanga walitti dachaanutti nagaatti. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.